اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليون كي ان جي بي واتساب جتوني سكنا ورون جي بي واتساب ان فايدة من رون ان قمنا جتودا ان واتساب كنا نورمال كان بلاي ستور كي سار غن سكنا جتودا إذا كان بلاي ستور كي سجلوا دام فكينيا update هجرة جتودا نيس جي اي اف كجدون ان قبا يكان سامارين graphic interchange format kan jedhu jechuudha. Isa sana argachuudhaaf Play Store keessan keessa erga galtanii jechuudha haala kanaan WhatsApp bira deemtan jechuudha. WhatsApp keessan bira yeroo dhawtan update isin gaafata jechuudha bakka kanatti bakka open jedhu kanatti update gootan. Isa kana virginii meeqarra akka jiru laaluudhaaf ammoo bakka kana dhuftaniiti permission details kan tuutanii asirratti kunoo virginii isaa meeqarra jira 2.17 kan access jechuudha jira. Isa kana buufadha virginii kanarra kan jiru yeroo buustan graphic interchange format kan jedhu argachuu dandeessan jechuudha. Haala kamiin argannaa erga update goonee booda jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf mee as galeen isin agarsiisa irra dhooytan. Sana booda inni kunis qabaachuu maaliin beektanii aykees erga galtanii bakka as immocha itti baafattan kana bakka kana tuutan haala kana yogguu tuutan akkuma kaanii kunoo innis asitti graphic interchange format ka jedhu isiniif baasa yogguu irra dhooytan viidiyoo haala kanaan isiniif fide jechuudha. Akkuma kaanitti WhatsAppiin normaaliinis ni qaba. Haala kanaan laalaa Play Store keessa galaati update godhaa jechuudha. Update ta'ee jira WhatsAppiin. Kanaaf haala kanaan asiin emoji isiniif baasa yeroo emoji tuutan emoji graphic interchange format ka jedhu yeroo tuutan viidiyoolee kanneen isiniif fide jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha.